Ashama hordoftoota kiyya akkam jirtan nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. YouTube jalatti kan argamtan hundumti keessanuu isiniin jedha. Yeroo baay'ee yaadni kun sammuutti na deddeebi'a. Maaliif hojjettan? Innis maal hojjettan? Namoonni maaliif hiyyeessa jibban kan jedhu. Maaliif namoonni hiyyeessa jibban? Hiyyeessi namaa miti, uumaa rabbiitii miti jedhee tana yeroo hundumaa gaafii natti ta'a. Namoonni akka malee hiyyeessa tuffatu, akka qoshaashatti ilaalu, akka waa'ee gatii hin qabneetti ilaalu, ija addaatiin nama hiyyeessota ilaalu jechuudha. Nama harka qalleeyyii jechuudha. Garuu Waaqa biratti kan jaalatamu hiyyeessa yookaan harka qalleeyyiidha. Mee hubadhaa. Yookaan masgiidatti kan deddeebi'ee du'aa godhatu yookaan kan salaatu yookaan immoo beeta kiristaanaa dhaqee kan Waaqa kadhatu yeroo hundumaa fuula Rabbii kan barbaadu eenyuuni? Hiyyeessa. Yaa Rabbii kanarraa nuu kennitee kan boruusitu beeka kan jedhu eenyuuni? Hiyyeessa. Kan Rabbiin yeroo hundumaa galateeffatu hiyyeessa. Garuu immoo kan biyya lafaa kanarratti tuffatamu hiyyeessa. Hiyyeessi fuula Rabbii duratti gatii guddaa qaba. Waaqayyo hiyyeeyyota hin jaalata. Ofitti sin qaba. Fuula isaa immoo kan barbaadu yeroo hundumaa hiyyeessa. Yeroo tokko maalin ija kootiin argee hangafaaf quxisuudha isaanii. Quxisuun birrii qarshii qaba, sooressa. Hangafni hiyyeessa. Amma mana nama tokko dhaqaniit achan tureanillee hangaftichi duraan dursee seenee. Hangafa kana jala namni tokko jala waan barii kenneefi jalaa ka'uu dhabamu. Inuma ilaale. Nama ka'uuf daa'imman didiqqoon illee jalaa ka'uu diddee dhugaan siniin jedha bootaa laallateetuma taa'e. Diqqoo turree yoo jennu quxisuun isaa dhufe kan qarshii qabu kun jechuudha. Manni guutuun jalaa ka'ee dhaabbate. Dhugaan siniin jedha ani taa'etuma ilaale ammas. Yaa Rabbii kiyyaa, edaa namni nama hin kabaju. Edaa namni ulfinna namaa dhiisee ulfinna qarshiitiif ol jedha. Amma warri inni sun yeroo san nama san kabajanii osoo hin ta'in qarshii inni qabu kabajaniiti. Kan jalaa ol ka'an jechuudha. Osoo nama kan kabajan ta'e isa hangafticha san kabaju baay'ee natti dhaga'ame. Imimmaanis na hudhe. Yaa Rabbii jedhee tanan dhugaa. Si biratti hiyyeessi hin kabajama. Nama biratti garuu hiyyeessi salphaadhaan jedha. Inni guddaan Waaqa biratti kabajamuudha. Namni si kabajee, si kabajuu baatee, si ulfeessee, si ulfina sii kennuu baatee ittiin dhimmamin. Ati kan jiraattuuf Rabbiif qofa. Ati karaa Rabbiin jedhe deemi malee karaa namni siin jedhe yookaan immoo namni si kabaju baay'ateef yookaan namni si salphisu baay'ateef wanti ati itti hir'attu sin jiru, wanti ati itti dabaltu sin jiru. Kanaaf yeroo hundumaa yoo argattes yoo dhabdes Rabbii kee hin dagatin, uumaa kee hin dagatin, warroota immoo sii gadi jiran hin dagatin. Hin tuffatinis. Nama jechuun nama tuffatu osoo hin ta'in nama kabajuudha. Uffannaa fi qabeenya namaa ilaalee nama kabajuu osoo hin ta'in namummaa namaa ilaalee nama kabajuudha. Yoo ati nama kabaja Rabbiin si kabaja. Yoo ati nama obboleewwan kee jaalatte Rabbiin si jaalata. Yoo nama kamiinuu ija tokkoon laalte Rabbiin sirraa jaalata. Kanaaf yeroo baay'ee sammuu kootitti waan deddeebi'eefan isiniif dhiyeesse. Meeqa keenya laata namoota harka qalleeyyiidhaaf kan harka diriirsinu, meeqa keenya laata harka qalleeyyii kan jaalannu ofitti qabnu, meeqa keenya laata kan isaan kabajnu, yeroo isaan mana keenya dhufani waan barii keenya kan kenninuuf kan simannu, yeroo isaan mana keenya dhufani ulfinna kan kenninuuf waan isaan nutti dubbatan jalaa kan dhageeffannu, meeqa keenya laata. Yaa uummata, wanta isiniin jedhu wanta Rabbiin sirraa jaalatu hojjedhu, wanta namni sirraa jaalatu osoo hin ta'in. Kan nama duniyaa matan irratti malee akka irratti sin geessitu. Yookaan immoo
kan nama lafuma kanarratti malee waaqa biratti yookaan rabbiin biratti bu'aa siin qabu. Kanaaf karaa rabbiin siin jedha irra deemii, dhabaa kee ofitti qabii, hiyyeessa kee ofitti qabii siniin jedha. Yaada kiyyammoo warroonni jaalattan sabiskiraayibii yookaan laayik sheerii naaf godhaa siniin jedha. Galatooma.